Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service. Caamsaa 24 bara 2018 Itoophiyaan filatteerti. Haalli waliigalaa filannoo marsaa 7ffaa maal fakkaata? Hawaasarraa bu'aa filannoo eeguu irratti maaltu irraa eegama? Yaada Hayyootaa Yuuniversiitii saayinsiifi tekinoloojii Adaamaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Adaamaa Broadcasting Service. Caamsaan 24 guyyaa seena qabeessa Itoophiyaa. Ejjen Itoophiyaan filatteerti. Guyyaa seena qabeessa kana immoo maaltu seena qabeessa taasise? Marii hayyootaa qabna. Mata dureelee hedduu irratti kan mari'annu ta'a. Nu faana bu'aa isiniin jenna. Saganticha gaggeessuun Xaahir Gammaduu qindeessuudhaan Birruu Daggafaa akkasuma ogeessa kaameraa keenya Olifan Tasfaayee wajjin turtii kan taasifnu ta'a. Keessummoonni keenya mariidhaaf asitti argaman itti aanaa pirezidaantii Yuuniversiitii Saayinsiifi Tekinoloojii Adaamaa Dr. Salamoon Xurunaa akkasuma Yuuniversiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktoraa Dr. Girmaa Magarsaa akkasuma Yuuniversiitii Saayinsiifi Tekinoloojii Adaamaatti waajjira pirezidaantii kan hoogganan Dr. Warqoo Jifaraa asna biratti argamu. Turtii gabaabaa taasifnuu fi keessumattuu filannoon biyyoolessaa marsaa 7ffaa kun dimokiraasawaa fi haqa qabeessa yoo jennu maal jechuu keenya? Hawaasni yoo qorraa fi aduu dandamatee barii barraaqaan halkan sa'aatii 11 irraa kaasee hanga galgala yookaan halkanitti filannoo isaa sagaleen koo murteessaadha biyya kanaaf jechuudhaan sagalee isaa kennaa ture. Maal eeggata? Egaa qabxiilee 4 irratti kan mari'annu ta'a. Keessumattuu haala waliigalaa filannoo marsaa 7ffaa kana irratti egaa marii bal'aa kan taasifnu ta'a. Itti aanaa pirezidaantii Yuuniversiitii Saayinsiifi Tekinoloojii Adaamaa Dr. Salamoon isinirraa hin jalqabaa. Meegaa haala waliigalaa keessumattuu filannoon Itoophiyaan gaggeessite marsaan 7ffaa kun haqa qabeessaa fi dimokiraasawaa ta'uunsaa dhaabbilee adda addaatiin xiinxaltootaan hayyoota adda addaatiin akkasumas sadarkaa idil addunyaattis baay'ee jajamaati jira. Haalli waliigalaa filannoo marsaa 7ffaa kun maal fakkaatamee sirraa kaanu? Galatoome akkuma jedhame sirna dimokiraasii ijaaruu keessatti inni guddaan filannoo gaggeessuudha. Kana irratti hundaa'uudhaan biyyi keenya filannoodhaaf komitmentii guddaa godhuudhaan mootummaan keenya filannoo marsaa 7ffaa kun akka gaggeeffamu taasifameera. Filannoon kun egaa dimokiraatawaadhaa moo miti maal jennee kan kaasu yaallu bakka sadiitti qoonnee ilaalleetu. Tokko filannoon dura maal ture? Pre-election isa jennu kana maaltu hojjetame? Filannoon procedure waan ta'eef processii waan ta'eef processiin isaa bakka sadiitti qoodame kan ilaalamu. Tokko filannoon dura processii maaltu hojjetame kan jedhu. Lammaffaa yeroo filannoo guyyaa filannoo sana caamsaa 24 maaltu ta'e kan jennu ilaalla. Sadaffaa immoo filannoo booda har'afaa dabalatee maaltu godhamaa jira kan jedhu irraa kana yemmuu xiinxallu filannichi maali akka addunyaatti kan jedhu ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanarraa kan eeguu ilaallu filannoon durre tokkoffaa qaamni filatu namni filachuu danda'u galmaa'uu qaba. Galmeen filannoo sun immoo ummata biyyattii keessaa harki caalaan galmaa'uu baannaan filannoon sun filannoo dhugaa ta'uu hin danda'u. Haala kanaan ol madaallee yemmuu ilaallu biyya keenya keessatti yeroo jalqabaaf filannoon yeroo hedduu gaggeessamu malee yeroo jalqabaaf ummanni hedduun kan galmaa'e gara miliyoona 54 ol kan galmaa'e filannoo fedhiidhaan filachuudhaaf fedhii isaa kan agarsiise jechuudha. Kun adeemsi kun mataan isaa filannichi ka'umsuma isaarraayyuu filannoo daandii sirriirratti jiru ta'uu isaa kan agarsiisudha jechuudha. Kana duwwaa miti qaamoleen warri filataman paartiliin filataman fedhii jaraatiin dorgomuuf galmaa'uu qabu. Kanas gulaallu gara paartii 42 olitiyyuu filannoo kana irratti dorgomuuf galmaa'ee dorgome jechuudha. Kanaafuu kana fedhiin kun agarsiisamuunsaa inni tokko processiin filannoo isaa karaa sirriidha jiraachuusaa kan agarsiisudha jechuudha. Kana duwwaan mootummaan ta'in paartileen kun immoo waan ummataaf qabanu waan ittiin filatamanu yaada jara pirinsipilii jara waan biyyattiin bulchanu ummatatti ibsachuu ummatatti beeksifachuu qabu. Kanaanis gulaallu miidiyaan adda addaa sa'aatiin qoodamee fi paartileen hedduun dhiyaatanii mormii ummanni eenyutu eenyu akka jedhu ummanni of qopheessuu akka danda'u filannoodhaaf qophaa'ee sirriitti filachuu akka danda'u
miidiyaa adda addaadhaan paartileen hedduun ol mormii agarsiisanii kana dhaggeeffachaa turre baay'eetti gammadaa ture. Piroosesoonni kun yommuu fudhannu filannoon dura piroosesiin jiru mataansaa filannichi gara kallattii sirrii dimokiraatawaa ta'ee deemuudhaaf kallattii kan agarsiisaa ture jechuudha. Asumarraa kaanee madaalla jechuudha waan ta'eef. Lammaffaa immoo guyyaa filannoo maaltu ta'edha. Filannoon yeroo filannoo sana immoo kan ta'e warri biyya keessa jirru qabatamaadhaan iddoo sanarra jiraannee warri argine kun baay'ee ajaa'ibsiisaa waan ta'e agarre. Maal inni wanta ajaa'ibsiisaa kan jenne uummanni galmaa'uu duwwaa utuu hin ta'in fedhii isaatiin hiriira dheeraan uummanni akka jiru ba'ee amma halkan waarii walakkaatti baay'ee boordiin filannoo yeroo amma dabalutti taasisame uummanni kaardii isaa fayyadamee mootummaa isaa filachuu biyya bulchuu kan danda'amu filannoo duwwaadhaan akka ta'e kan mirkaneesse jechuudha. Kun akka addunyaattis kan ajaa'ibsiisame jechuudha. Kuni warri filannoo sana ilaaluu dhufanii gamtaa Afrikaa kan jennu pirezidaantii durii Keeniyaadhaan kan durfame waan dhugaa baanidha kun jechuudha. Igaadiidhaanis waan dhugaa baane warra filannoo sana taasisabe jechuudha. Biyya hundumaa kallattii afuraniirrayyuu uummanni halkan waarii ba'ee sa'aatii 12 duratti 11tti illee kan ba'ee jira baay'ee. Ba'ee uummanni mirga isaa sana haala sanaan ba'ee filachuunsaa piroosesiin filannoo keenyaa sun baay'ee sirrii ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha dhugaadhaaf taanaan baay'ee akkanatti ogummaa daalu jechuudha. Isa duwwaatu hin ta'in immoo taajjabdoonni kan dhaabbilee mormitootaa bakka hundumaatti bakka filadhee taa'anii jirudha taajjabaa turan jechuudha. Bakka hundumaatti filannoon sun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu ta'anii taajjabaa ture koshitaan tokko hin turre nagaadhaan uummanni hiriira qabatee wal dhiibuun hin jirre baay'ee qabbanaa kan ta'e bakka waan asiif achi jeequmsa malee kan filatame waan ta'eef guyyaa filannoo sana piroosesiin isaa suni baay'ee filannoo dimokiraatawaa gara ta'utti kan deemu dimokiraasiin 100% dimokiraasiidhaan kan biyyi filate hin jiru baay'ee. Inni hanqatu jiraachuu ni mala garuu biyya keenya keessatti yeroo jalqabaadhaaf piroosesii kana yommuu laallu yeroo filannoo sana yommuu laallu really baay'ee kan uummata keessumaayyuu immoo xiyyeeffannaan uummanni koomitmentiin mootummaa hundeessuudhaaf godhe sun baay'ee waan ajaa'iba ta'e ani kan hin fudhadhe kun yeroo filannootti kan hubannedha jechuudha. Filannoodhaan asitti immoo kan hubanne egaa yeroo baay'ee Afrikaa keessatti kan beekame filannoo boola borumtiisaa jeequmsa ooltumuudha dhagaa walitti darbachuudha waan akkanaati. Garuu amma agartanii yoo ta'e uummanni kan godhe ganama ba'ee waan maxxansame sana ilaaluu nan filadhe sun maal ta'e kan jedhu ilaaluu nageenyaan tasgabbiidhaan amma woonaa uummanni firii bu'annoo filannoo isaa boordii biyyoolessaarraa eegaa jira jeequmsi tokko hin jiru wanta akka kanaan hin hubamne. Kanaafuu kana sadan walitti fidee yommuu ilaallu filannoon marsaa 7ffaa barana biyya keenyatti gaggeeffame dhugaadhaaf yeroo jalqabaadhaaf dimokiraasii Itoophiyaan Afrikaadhaaf fakkeenya taatu gaggeessuu akka dandeessu kan irraa hubadheedha jechuudha. Qabxiilee bareeda kaastanii keessumattuu filannoo bara kanaa wanta adda isa taasisu filannoon duratti hojiilee hojjetaman yeroo filannoo fi filannoo booda waan jirudha. Dhugumatti filannoon duratti kana dura tekinoloojiinis fayyadamaan turan galmeen hawaasaas dijitaal hin turre. Akkasuma immoo qophiumti ture paartiileen baay'inni ture akkuma isinis ragaa baatan waa hedduu waan nama gammachiisudha. Egaa qabxii kana irratti qabxii kana keessa otoo hin bahin wanti nu dabaltan yoo jiraate. Galatoomi akkuma dura ka'ee filannoon kun dimokiraatawaadha jechuudhaaf adeemsa isaadha kan ilaallu yookiin process kan jennu sanadha. Filannoo dura filannoo irratti fi filannoo boodas hojiileen boordii biyyoolessaa filannootiin geggeeffame baay'ee haqa qabeessa iftoominas kan qabu namootni hundumtuyyuu akka hirmaatan kan jajjabeessu kan carraa kenne ture. Egaa mirga dimokiraasii keessatti namni tokko mirga filannoo fi mirga filatamu kan mirkaneessedha jennee fudhachuu ni dandeenya. Mirga filatamuu keessatti yoo ilaalle yeroo kam caalaayyuu paartileen adda addaa yaada adda addaa qaban akka hirmaatan carraa kan kenneef mirga kan kenneef kan mirkaneesseef ture. Gama filataatiin yoo ilaalles namoonni hundumtu namoonni umriin isaanii filachuudhaaf ga'e hundumti akka hirmaataniif iddoo adda addaatti akkuma sila kaastee tekinoloojii ammayyaatti fayyadamuudhaan namoonni biyyattii akka hirmaatan godheera.
kun mirga filachuuf dhalli qabu dhalli biyyattii tokko qabu akka mirkaneesse amala dimokiraatawaa ta'uu filannoo kana kan mirkaneessedha jechuun hin danda'amu jechaadha. Baay'inni hirmaattota siyaasaa dhaabbilee siyaasaa akkasuma jechaadha. Gama filannoottis yoo dhufnu namoonni immoo kaka'umsa mataa isaaniitiin filachuudhaaf galmaa'anii ittiin jiru. Gaafa guyyaa sagaleen itti kennames immoo akkuma dura ibsame yeroo kam caalayyuu akka carraa at least consciously yeroo sadaffaadhaaf filadheen jira akka biyyattii kanatti filannoo irratti hirmaadhee jira. An akka filannoo baranaa tasgabbaa'aa haqa qabeessaa fi nagaadhaan kan guutame ta'een argine. Namni eenyumtuu osoo hin dirqisiisin sa'aatii jedhameen dura ba'eetiin hiriiree ani akka fakkeenyaatti sa'aatii 2 dhaabbadheera. Sa'aatii 2 ture sana keessatti namoonni tasgabbaa'anii inni rakkoo fayyaa qabu gadi taa'aa inni kun waan dhaabbachaa waliin haasa'aa nagaadhaan dhaabbatee hamma dhumaatti obsaan filateetiin kan galedha. Sadaffaa irratti filannoo boodas haalli jiru really baay'ee tasgabbaa'aa baay'ee nagaadhaan kan guutame namoonni obsaan sagalee bu'aa sagalee isaanii kan itti eeggachaa jiranidha. Wanta hanga sana hamii biraa kan han of keessatti qabu hin dhageenyaan eessatti iyyuu taanan jechaadha. Kanaaf ammas namni obsaan eeggachaa jiraachuunsaa wantoonni sadan kun walitti dhufanii gaa filannoon kun dimokiraatawaa ta'uu haqa qabeessaa fi nagaan fi tasgabbiidhaan kan guutame ta'uusaa dabaluun barbaada. Mee asumaan wal qabsiisaatii keessumattuu miidiyaaleen filannoo kanaan wal qabsiisanii ololaan taane gaggeessan jiru. Isa kanarratti maal gorsitu hawaasa miidiyaalee akkanarraa akka of eegan sagalee uummataa akka kabajan maal gorsitu? Yaada gaariidha. Dhugaadha. Filannoon durarraa jalqabee miidiyaaleen hawaasaa tokko tokko ofii qaamoleen farra nageenyaa muraasni kan ta'an filannoon kun akka hin milkoofne Itoophiyaan akka hin mo'anne filannoo dimokiraatawaa ta'e kana haqa qabeessa ta'e kanaa fi nagaadhaan kan tasgabbiidhaan kan guutame kana waan biraa fakkeessuudhaaf olola adda addaa geggeessaniitiin hin turan. Filannoon akka fudhatama hin qabne amantaa akka hin qabne fakkeessuudhaaf waan baay'eetu ololfame hamma sodaachisutti keessumattuu farri nageenyaa uummataan baatanii akka hin filanne jedhanii hamma doorsisuutti ga'ameetiin hin ture. Baay'ee kan nama dhibu garuu wanti ta'e faallaa kanaati. Osoo kun jiruu uummanni Itoophiyaa qabatamaan kan naannoo isaa jiru maal akka ta'e sirriitti kan beeku waan ta'eef osoo gurra miidiyaalee kanaaf hin kennin osoo warra isaan doorsisan kanatti gurra hin kennin ba'eetiniin kan na bulchu kan boru na dursu kan biyya koo geggeessu anatu beeka isin miti jedhee gochaan itti argisiiseetiin hin jira. Ummata keenya kana caalaa waan itti mamuu qabu barbaachisu natti hin fakkaatu. Qabatamaan biyya kana keessa maal akka jiru gama nageenyaatiin taanan gama dimokiraatawaatiin taanan gama qabatamaan boordiin biyyoolessaa hojii hojjechaa ture maal akka ta'e uummanni sirriitti beeka waan ta'eef gurratti hin kennin. Kanarraa kan ka'e addunyaan wanni miidiyaalee kanarraa dhagahaa turee fi qabatamaan immoo guyyaa filannootii fi filannoo boodallee wanni argaa jiru qabatamaan faallaa isaan odeessan sana dubbii isaan dubbatan sana kan fashaleessu sobaa ta'uu kan mirkaneessedha jechaadha. Kana boodas ani uummanni keenya akkuma kanaan dura tasgabbiidhaan gurra jara kanatti osoo hin kennin ba'ee filate sana ammas tasgabbiidhaan bu'aa filannoon biyyoolessaa boordiin labsu obsaa fi tasgabbiidhaan eeggachuu qaba jedheetiin ani yaada kanan dabarsuu barbaada. Egaa yaada bareeda kaastanii filannoon haqa qabeessa dimokiraatawaadha jennu lafumaa kaaneet miti akkuma miidiyaaleen holola kaasan balaan guddaan ni uumama jedhanii addunyaan eegaa ture osoo hin ta'in hawaasni faallaa kana sagaleen koo gatii qaba jechuudhaan sodaachisoo tokko malee ba'anii sagalee kennanii jiru. Kun waan addunyaan itti raajeffachaa jiru. Itoophiyaan seenaa dalagdeetti yoo jennu isa kanadha. Yaada bareeda nuu kaastan ulfaadhaa galatooma gara Dr. Warquttan darbaa yaadulee amma kaan lamaan kanarratti keessumaa filannoo marsaa 7ffaa
akka walii galaatitti akka biyyoolessaatti gaggeessine kana akkamittiin ilaaltu? Akkuma sila obboleeyyan biyya kaasanii filannoon marsaa 7ffaa kun biyya keenya keessatti seenaa adda hojjetee darbe jechuu dandeenya. Filannoon adeemsadha. Adeemsa lammiileen biyya tokko yookaan uummanni biyya tokko bakka bu'aasaa ittiin filatudha. Kana keessatti kana dalagnee jirra jechuun dandeenya yeroo darbanii. Mootummaan amma jiru wanti irraa eegamu hin jira. Mootummaa seera qabeessummaa filachiisuu keessatti illee gahee mataasaa qaba. Kanaaf jalqaba irratti kana yoo ilaalle mootummaan amma jiru kun mootummaan seera qabeessa ta'ee jiru kun gahee isaa bahatee jira kan jedhu baay'ee murteessaadha. Kuni adeemsa filannoo keessatti baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. So gama kanaan yoo ilaalle akkuma sila ka'aa ture filannichi dura kan ture ifa bilisaadha jennee yoo ilaalle hirmaachisaadha jennee yoo ilaalle adeemsa filannoo ittiin galmeessuu adeemsa paartileen siyaasaa garaagaraa ittiin of ibsachuu dhiibbaa tokko malee gaggeeffamaadha kan ture haga nuti beeknutti mainstream miidiyaadhaan karaa sooshaal miidiyaadhaan karaa barreeffamoota garaagaraatiin paartileen siyaasaa jiran ifaa fi bilisaan yaada isaanii ibsachaati kan turan yaada biyya kanaaf qaban kaayyoo biyya kanaaf qaban kan ibsachaati turanidha jechuudha. Lammiileen filatullee yoo ilaalle akkuma sila kaafame kana dura kan hin turreen bifa tekinoloojiidhaan deeggaramee akka filannoo irratti hirmaatan awarenessii garaagaraa akka qabaatan karaa garaatiin ibsamaati kan ture jechuudha. Kanaaf filannoon kun ifa akka ta'u hirmaachisaa akka ta'u gochaaleen godhamaa turan kun gara dimokiraasiitti adeemsa nu geessuu fi dimokiraatawaadha jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Guyyaa filannoos yoo ilaalle akkuma sila ka'e hololli geggeeffamaa turee fi gochaan guyyaa filannoo godhame sun waliin argu. Keessattuu qaama kana bakka lamatti ilaallee hiiknee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa warra sooshaal miidiyaa irra jiran jechuu dandeenya. Inni lammaffaan immoo warra reyaaliitiidhaan guyyaa filannoo sana hirmaatan sirna filannoo kana irratti hirmaatan jennee ilaaluu dandeenya. Warri sirna filannoo sana irratti hirmaatan shakkii tokko malee sodaa tokko malee nuffii tokko malee yeroo dheeraadhaan dhaabbatanii kan isaan filannoo geggeessaa turan. Warra sooshaal miidiyaa irra jiran immoo bakkoota garaagaraa dhokatanii sooshaal miidiyaa irra haasa'an immoo yoo ilaalle Itoophiyaan akka biyya lola hamaa keessa jirtutti sa'aatii tokkoof gadi ba'uu akka hin dandeenyetti isaan kalaqaa turan jechuudha. Kuni reyaaliitiin sooshaal miidiyaa irra jiru suni reyaaliitii biraati. Bakka ta'etti gurmaa'ee kan jirudha. Reyaaliitiin lafa irra jiru garuu uummanni nagaadhaan ba'ee filannoo san bifa nagaadhaan gaggeessachaa kan turedha. Filannoon keenya kana ture jechuudha. Reyaaliitiin kan jiru.